bulanni fi baanii jiru waa'ee kanaas isinitti himna. Gabra gurraachatti amaarra ajjeefame jedhamu soba jedhamee jira. Kanas isinitti himna. Abiyyi biyyatu nu uume jechuun boo'icha eegalee jira. Kanas isinitti himna. Joe Biden waraanni Tigraay hatattamaan dhaabbachuu qaba jedhee jira. Isinitti himuuf deemna. Faransaay wanti deemaa jiru na sodaachisee jirti. Na sodaachise jechaa jirti. Waa'ee isaas isinitti himna. Akkasumas dhumarra Refugee International American hatattamaan dhimma Itoophiyaa keessa galuu qabdi jettee jirti. Waa'ee kanas isinitti himna. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaa jecha egaa oduu keenya eegallee jirra. Oduu keenya jalqabaa Dabratsiyoon dubbatee jira har'a. Dabratsiyoon akka dubbatetti amma kanani isin dubbisaa jiru, isin bilbilaa jiru jedha miidiyaa Tigray Media House wajjiniin kan inni dubbate. Tigray Media House wajjiniin akka dubbatetti amma kanan isin dubbisaa jiru lafa Tigray keessaa, lafa bilisaa keessaa isin dubbisaa jira jedhee jira. Haala kanaan egaa Dabratsiyoon akka jirutti waraanichitti fufee jira. Uummanni Tigray immoo kan waraaname waan filannoo geggeesse. Filannoo geggeessuun mirga keenya, filannoo maa geggeessitan jedhanii mootummaan Abiyyi ofii isaatii filannoo kan hin geggeessini waraana nurratti labse. Waraana nurratti labsee amma hunduma caala kan nu gaddisiise nu achi keessaa nu baasuu yookiin nu rukutuu nu mo'achuu isaa otoo hin ta'in iddoo amantii bakka amantii durii keessa jiran keessattuu Aksum Tsiyoon, Waldibbaa Gadaam akkasumas Al-Najaashi isaan kana rukutuu fi barbadeessuun isaa hunduma caala nu gaddisiisee jira jedhee jira. Haala kanaan egaa Dabratsiyoon naannoo daqiiqaa 13 fi Tigray Media House wajjiniin dubbate. Achi keessatti ergaa hedduu dabarfatee jira. Egaa kaleessa fi dheengaddaa Dabratsiyoon du'ee jedhanii sirbaa turanii haa ta'u malee Dabratsiyoon akka hin du'inii fi akka jiruu fi ammallee qabsoorra akka jiru dubbatee jira. Gama biraatiin waraanni akka itti fufee raayyaan ittisa biyyaa weebsaayitii isaa irratti ibsee jira. Kana dura Abiyyi waraanichi xumuramee jira. Amma kan nu hafu warra yakkamtoota achi keessaa funaannee yakkamtoota sana baasuudha jedhee jira. Haala sanaan naannoo ji'a tokkoo fi yakkamtoota barbaanne jedhanii waraana erga geggeessaniin booda amma sadarkaa sadaffaatti dabarree jirra. Sadarkaa sadaffaarra jirra. Sadarkaa sadaffaan sun immoo Tigray deebisanii ijaaruudha. Duuntaa barbadeessinee jirra, balleessinee jirra. Achiin booda yakkamtootas seeratti dhiyeessinee jirra. Amma kan nu hafu Tigray ijaaruudha erga dubbateen jedheen booda warri kun keessattuyyuu kaleessa dhaabbanni nama himataa Itoophiyaa suni akka jedhetti warra yakkan barbaadaman 600 fi wayi keessaa naannoo 100 fi wayi qofatu seeratti dhiyaatee jira. Kanaafiyyuu hedduun isaanii parsantii 90 ol kan ta'u seeratti hin dhiyaanne jedhee jira. Haala kanaan egaa raayyaan ittisa biyyaa akka haaratti amma waraanni kuni Tigray keessatti itti fufee jira. Waraanni hin dhaabanne waraanni hundumtuyyuu deemaa jira jedhee jira. Kanaan egaa muummeen ministeeraa wanta jedhe faallessee jira. Muummeen ministeeraa waan biraa jira. Loltuun biyyattii waan biraa jira. Awurooppaa fi Ameerikaan durumaayyuu waraanicha akka hin dhaabbatin hin beeku. Akkasumas namoonni biyyattii yookiin lammiin biyyattii kan dhimmi kun isaan ilaallatu hundumtuuyyuu wanti kun waraanni kun akka hin dhaabbatin hin beeku. Garuu Abiyyi kana hundumaayyuu haaluudhaanii itti gaafatamummaa jalaa bahuudha fi Reedwaanis akka jedhee jarana nu dhiisaa waggaa 1000 wal waraanaa hin jiraannu jedhee ture. Kana jechuun nu dhiisaa hin baana keessaa jedhee ture. Garuu wantichi akkuma duruma tilmaamame waraanichi kun hin dhaabatu. Waraanichi kun dhuman qaba. Waraanichi kun yoo furmaanni isaa marii ta'een ala yoo waan hundumaayyuu dhaabanii takka jedhanii lafaa mari'atanii rakkoo kana
xumuranii nala waraanni kun akka dhaabbanne beekamee jira. Gama biraatiin egaa haala kanaanii bilisiginnaan keessatti iyyuu kaleessa waraanni Tambeenitti gaggeeffameen baay'ee rukutamanii jiru. Loltuun Eritiriyaa hedduu miidhamee jira jedhama iddoo garaagaraatti. Kanarraa kan ka'e Eritiriyaan loltuu 3,000 dabalataan erguudhaaf qophaa'aa jirti jedhanii jiru. Loltuun kuni Tigraay iddoo kamitti akka dabalaman hin beekamu. Gama biraatiin biyyoonni garaagaraa dirqisiisanii jiru. Eritiriyaanis Itoophiyaan loltuu Eritiriyaa akka of keessaa baastu, Eritiriyaanis akka dirqamaan baatu gochaa jiru. Gama biraatiin garuu Eritiriyaan akkasitti bahuu hin dandeenyu. Wayyaaniin deebitee tasuma wayyaaniin deebitee kaatee biyya addunyaarra yookiin siyaasa biyyattii sanarratti gahee taphachuu hin qabdu jechuudhaani baay'ee hadheeffatanii mormaa jiru. Kan kun egaa garamitti akka deemu hin beeknu. Hundaafiyyuu kana waa'ee Ameerikaa Joo Baayiden wajjiniin wal qabsiisnee isinii kaasna. Gama oolmaa Oromiyaatti ceenaa. Oolmaa Oromiyaatiin gamoon 322 gurguramuuf jedhanii jiru. Oromoonni qarshii qabdan gamoo kana bitachuu dandeessu. Gamoon kuni haraajiidhaan haa gurguramu jedhamee jira. Gamoo kana haraajiidhaan haa gurguramu kan jedhe immoo giiftii Finfinnee kan taate yookiin maqaa isin Oromoo baay'ee waamuni adde Xilaayee Waamiti. Xilaayee Waamii nuti maqaadhuma isheetiin haa waamnu. Adde Adaanech Abeebeeti. Waajjirri adde Adaanech Abeebee akka jedhetti gamoon 322 kuni abbaa hin qabu. Abbaa waan hin qabneef abbaanis dhiyaachuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu gamoowwan kuni haraajiidhaan haa gurguramanii jedhee waajjirri murteessee jira. Kanuma wajjin wal qabatee kondominiyeemiin 22,000 otoo hin kennamin yookiin seeraan alaa maalidhaa qibixxiriyyoodhaa akkas ta'ee kenname kan jedhamu qulqulleeffannee jirra. Kondominiyeemiin kuni kan seeraan hin kennamin hin jiru. Kan karaa kamiiyyuu nama hin taane hin kennamin hin jiru. Kondominiyeemiin kuni kan kenname qeerroodhaa fi akkasumas hojjettoota mootummaatii fi aartistoota Oromootii fi hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaati. Kondominiyeemii kana kan argate aartistoota Oromooti kan argate kana. Kanaafi wanti kuni aartistoota Oromooti kennamusi wanti kuni irra deebi'ee ilaalamuu qaba jedhamee amma waajjirri Adaanech Abeebee kan bilisiginnaa Amaaraati hojjettu. Ammas irra deebi'een jira. Adde Adaanech Abeebee kan bilisiginnaa Amaaraatiif hojjettu. Oromiyaa irraa dhuftee bilisiginnaa Oromiyaati jetti. Diinni ishee garuu hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaati. Qeerroo Oromiyaati. Aartistoota Oromiyaati. Kondominiyeemii kana kan fudhatan isaanii seeraan ala fudhatan jetteeti kan isheen kondominiyeemiin kun irraa fudhatamee jiraattota Finfinneetii hanga ammaa bara 1997 jalqabee hanga ammaa warri qoxxobanii qarshii kondominiyeemii hin argatiin haa fudhatanii jettee jirti. Kana egaa kan gochaa jiru Abiyyi mataa isaatiin ergamni kun kan nufe Kiiloodhaa malee eenyurraayyuu miti. Kanaaf adde Adaanech akka dubbataa jirtutti egaa wanti kuni ammuma kana dhaabbatee dhimmi kondominiyeemii kuni warra ishiin barbaaddu warra ishiin hawwitu sanii fi akka kennamuudha kan ishiin barbaaddu. Haala kanaan egaa jidduu kana keessa carraa baasuufiin isaaniin oolu warri hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas qeerroon isin ga'ee aartistoonni Oromoo lafa mana isinii kennan takka jettanii akka gadhiistanii hin baane. Mirga keessan sun isinis akkuma lammii kamiyyuu mirga qabdu. Yeroo isaan 97 galmaa maalii jedhanii isaaniif galmeessanii isinii mana kiraa keessa hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa taatanii mana kiraa keessa rakkataa jiraachuun waan hin malleedha.
isinis lammii biyya sanaati warri kunis lammii biyya kanaati. Hundumtiyyuu lammiidha. Lammii taanaan immoo qixa laalamuun dirqama. Qixa laalamuun dirqama akka lammii tokkotti tokko akka lammii lammaffaatti tokko akka lammii jalqabaatti laalamuun barbaachisaa miti. Kanaaf mirga keessaniin iyyachuu qabdu. Yoo isin baasna jedhanii dhufanii hin ba'inaa waan barbaachisu karaa barbaachisuun mormaa ofirraa deebisaa. Mormaa ta'u ofirraa deebisaa yoo barbaachisaa ta'e immoo wanta gootan hundumaayyuu jechuudha. Seera qabeessa godhaatoo gara mana murtiitiinis himattanii seeratti dhiyeessuu ni dandeessu. Adaanech kan ishiin akkas godhaa jirtu, Abiyyis kan inni akkas gochaa jiru Finfinneedhaa filatamuudhaaf. Ofii isaaniitiin filatamuudha jedhanii uummata Oromoo miliyoona 40 fedhii uummata Oromoo miliyoona 40 garuu bishaan itti naqaa jiru. Uummanni Oromoo fedhii addaa qaba jedhamee yookiin faayidaa addaa argachuu qaba jedhamee otoo jiru faayidaan addaa hafuuti faayidaa isaa malullee argachuu hin dandeenye. Akka lammii tokkootti akka jiraataa tokkotti mana naannoo sanitti argatee jiraachuun itti ulfaateeti isa dirqamaan keessaa baasanii humnaan keessaa baasanii warra kaaniif kennuudhaaf adeemaa jiru. Kuni waan ta'uu malee mirga keessaniif dhaabachuun dirqamaa jennee ergaa dabarsannaa akka simbirtuu miidiyaatti. Kana wajjin wal qabsiisee Lammaa Magarsaa himatamuudhaaf deemaa jira. Lammaa Magarsaa kan himatamuudhaa deemu kanumaani jedhamee jira. Yeroo sana kondominiyeemiin kuni hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaati akka kennamu, artistoota Oromiyaati akka kennamu, qeerroodha akka kennamu murtii kana kan dabarse Lammaadha jedhamee jira. Haa ta'u malee murtii kana keessa Lammaa qofa otoo hin ta'in Abiyyis keessa jira, Taakkalaa Uumas keessa jira. Amma kan dhimma Abiyyi namni kaasaa jiru tokkoyyuu hin jiru. Maaliif inni mootii waan ta'eef inni miniitii waan qabuuf inni mootii Samaayaayittarras Nigusaa Ikkasasiidha. Kanaafiyyuu Abiyyi namni himatu hin jiru biyya san keessatti biyya alaatti himatamaa jira. Isa isinitti himuudhaaf deemaa jirra. Biyya keessatti namni isa himatu hin jiru. Tarii Abiyyi saaree kan inni deemaa jiru Lammaa himachuudha. Kan inni deemaa jiru Lammaan akka himatamu kan gochaa jiru ani himatamee inni akkamitti hafaa jechuudha. Inni jaalala uummataa akkasitti argatee ani akkamittan jaalala uummataa dhabaa jechuudha. Tarii hinaaffaa ta'uu danda'a. Kanaafi amma manni nama himataa yookiin lammii himataa obbo Fiqaaduu Tsaggaa gaggeessan suni yookiin obbo Fiqaaduu Tsaggaa harka jiru suni amma Lammaa Magarsaatii fi Taakkalaa Uumaa himachuudhaa fi ragaa barbaadaa jira, ragaa walitti qabaa jira jedhamee jira. Egaa ragaan kun yoom ga'ee fi himata kan akka irratti banan hin beeknu. Hundumaafiyyuu amma mana waajjira obbo Tsaggaa Fiqaaduu san keessa nu ga'e akka ibsutti iddoo garagaraatti namoota erganii dhimma Lammaa qorachiisaa jiru, dhimma Taakkalaa Uumas qorachiisaa jiru. Kanaan egaa yeroo gabaabaa keessatti waan tokko qopheessanii himata tokko qopheessanii as ba'uun isaanii hin oolu jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Qorannoo already jalqabanii jiru. Beeksisuu isaaniiti kan hafe jechuudha. Kanatti aanee Addisuu Araggaa lafa Gujii warra Kibbaatiif kennee jira kan jedhu har'a oduun achi nu qaqqabee addeessee jira. Oduun achi nu qaqqabe akka jedhutti Addisuu Araggaa naannoo Arba Minci deemuudhaanii warra Walaayittaa fi jiraattota naannoo sanaa wajjiniin erga mari'ateen booda paarkii Naccisaarii asiin Abaawoon keessa galee warri Kaabas warri Amaarasii akka isaan jechaa jiranitti Abaawoon hidhattoonni Abaawoo achiin galaniiti miidhaa guddaa geessisaa jiru. Achi keessatti mishigii ijaarrachaa jiru, kaampii ijaarrachaa jiru. Maali jedhanii odeessaa turanii wanta hin taane odeessaa turanii garuu achi keessatti kan naannoo sana jiraachaa jiran qabeenya naannoo sanarraa kan fayyadamaa jiran uummata Gujiiti. Uummata Gujii achi baasuudhaa fi tattaafachaa jiru jedhanii jiru. Haala kanaan Addisuu Araggaa har'a dhaqee akka himetti
gadhiisisna warra kana gadhiisisna ummata Gujii gadhiisanii akka bahan goona. Ummanni Gujii achi gadhiisee bahee lafti kun kan keessanii lafa kana isinii kenninaa jedhee Addisuu Araggaa warra kibbaatiif waadaa galee deebi'aa jedhanii jiru. Ummanni Gujii garuu tasuma kana hin fudhannu jedhee ummanni Gujii hadheeffatee mormaa jira jedhanii jiru. Egaa qabeenya naannoo tokko kunuunsuun kan ummata naannoo sanaati. Kan Addisuu Araggaas miti, kan naannoo biraatii dhufes miti. Yoo walitti bu'iinsi qabeenya irratti uumamuu danda'e namoota naannoo sanaa jaarsolii naannoo sanaatu walitti qabame araarsee haala naannoo sanaatiin akka aadaa naannoo sanaatiin waliin jiraachuu waliin hirachuudhaan kan deemu jiraachuu qabu. Garuu dubbii kana kan uumaa jiran dubbii kana wal keessa akka xaxamu kan gochaa jiranii namoota yookiin ergamtoota Amaaraa naannoo Amaaratirraa buqqaanii naannoo sanitti dhufanii isaantu lafa keessan isinirraa fudhachuu fi Gujiin lafa keessan isinirraa fudhachuu fi abaa'oo shaneen as jira, abaa'oo shaneen as keessa galee jira, abaa'oo shaneen isin ajjeesuudhaaf deemaa jira, isin fixuudhaaf deemaa jira jechuudhanii wanta isaan uumaa jiranidha. Wanta isaan gochaa jiranidha. Propagaandaa haaraa akka haaratti jalqabanidha kuni. Propagaandaa haaraa, propagaandaa guddaa amma jalqabamaa jirudha yookiin adeemaa jirudha. Kanaan egaa kan isaan bifa haaraadhaan amma jalqabanii kanuma kana Addisuunis egaa fira isaanii ta'etti isaanii mirkaneessee deebi'ee Addisuu Araggaa akkuma beekamu kana duras warra Amaaraa Ambootti waamee Amaarrii fi Oromoon firaa Minilikii harma muraa harka muraa kan jedhe sun hin jiru. Harma kan muressi harka kan mures hin jiru. Tasfaayee Gabraabitu asoosama barreessee wal lolchiise malee seenaa keessa wanta akkasii tasumaa hin jiru jechuun hanga beekumsa isaa aga beekumsa seenaa barsiisuu yaalee jira. Akkasumas Abiyyi wajjin naareetiivii uumna jedhanii naareetiivii haaraa uumna. Naareetiivii haaraa kanaanii waan haaraadhaanii madda mariidhanii achi keessa galchina jedhanii jiru. Otoo jennu madda mariin irraanfatamteerti. Abiyyi har'allee boo'icha isaa keessatti madda mariin kaasne madda marii innumti barreesse abbaan madda marii irraanfatee jira. Amma otootti kaasanii akkas jedheen jira laataa jechuun isaa hin oolu. Egaa kanaani Addisuunis isaaf dhamaa ture naareetiivii haaraa uumnaaf jedhanii ammas naareetiivii haaraa argatan kanaani lafti paarkii jedhamu suni kan Gujii miti. Uummanni Gujii achirraa homaan qabu, achirraa buqqa'uu qaba, lafa isaatirraa buqqa'ee duubatti yookiin iddoo biraatti deemuu qaba. Lafichi suni warra iddoo biraatii dhufee kennamuu qaba jechuudha gama biraan wanti isaan deemaa jiranii. Egaa kanas akka miidiyaatti isinitti wanta kana qabachuu qabdu, beekuu qabdu, boruuf nu ta'a. Yoomiyyuu taanan lafti kan keenya daangaan haa eegamuun yeroo hundumaayyuu ergaa keenya daangaan yaa eegamu, daangaan yaa eegamu. Daangaan hin eegamu taanan waliin jireenyi hin jiru. Rakkoo guddaa keessa galuudhaaf deemaa jirra. Egaa kanatti aanee kan jiru Abiyyi mana murtii addunyaatti himatamee jira jedhamee jira. Abiyyi egaa yeroo dheeraadhaaf mana murtii addunyaatti himatamuudhaaf deemaa. Yakka waraanatiin Abiyyi mana murtii dhiyaachuuf deemaa jennee deddeebinee dubbachaa turre. Kaleessa dheengaddallee dafii Abiyyiin waan kana akka waan kun hin taane gochuun barbaachisaadha. Takka dubbiin kun mana murtii addunyaa seenee jennaani manni murtii addunyaa jechuun achi keessaa dhimma kana baasuun rakkisaadha jennee dubbachaa turre. Amma dubbiin kun achi ga'ee jira. Haa ta'u malee mana murtii addunyaatti kan dhiyeessee warra Tigraay amma mana murtii addunyaatti himata isaanii kan dhiyeeffatanii Advocacy for Tigray People kan jedhamudha kan waan kana dhiyeessanii. Isaan suni akka jedhanitti akka kan himatanii Isaayyaasii fi Abiyyi walitti qabaniiti kan isaan himatanii. Himanni kun egaa mana murtii addunyaatti
hagam fudhatama argatee hagam tarkaanfii irratti fudhachuudhaan deemu kan jedhu walumaanuu kan ilaallu ta'a. Yeroo iddoo baay'eetti garuu biyyoonni baay'een Kanaadaan kaleessa gaafattee jirti, biyyoonni Awurooppaa hedduun gaafatanii jiru, manni gamtaan Awurooppaa gaafateera, Ameerikaan gaafatanii jiru. Hundumtuuyyuu ragaa gahaa nu fidaa, ragaa qabannu jedhanii gaafachaa turanii. Amma egaa wanti suni waan ga'e fakkaata, yeroon isaa waan ga'e fakkaata. Kanaaf isaanis waan kana waan barbaadanii fi waanuma cimsanii adeeman nutti fakkaata. Kanaaf har'a xalayaan isaa inni galfatanis mana murtii ga'ee jira, mana murtii addunyaa ga'ee jira. Kanaan egaa Abiyyis Isaayyaasis walitti qabaniiti kan isaan himatanii, himannaan isaanii immoo inni guddaan yakka waraanaa Tigraay keessatti raawwatee jira jedhaniiti. Dubartoonni hedduun gudeedamanii jiru. Namoonni ethnic cleansing kana gaggeeffamee jira. Keessattuyyuu warri baqattoota bakka isaan jiraatanii loltoonni Eritiriyaa ajjeesanii jiru. Waan baay'eedha achi keessatti kan inni qabatee jiru. Kuni hundi kan argisiisu egaa himannaan isaanii kun lafaa ka'ee otoo hin ta'in waan humna qabuu fi waan fudhatama qabu fakkaata. Egaa manni murtii addunyaatis kana itti adeemaa, ittiin adeemu wanti beeknu jiru. Garuu wanti kun jalqabamee jiraachuu isaa qofa kan nuti isinitti himuu barbaanne kuni har'aa ta'ee jira. Oduun itti aanu Masarat Dhaabaa fi Waayillan ishii har'a hidhaadhaa ba'anii jiru. Egaa kana dura namoonni wayyaa keelloo uffattan jedhamanii mana hidhaatti dhiyaatanii hidhamanii hedduutu ture. Nama 90 hin ta'u ture. Isaanii guyyaa tokko guyyaa lama akkas erga turaniin booda hundi isaaniiyyuu hiikamuun isaanii hin beekamaa. Har'aa Masarat Dhaabaa fi Waayillan ishii wabii qarshii 700tiin hundi isaaniiyyuu mana hidhaatti ba'uun isaanii himamee jira. Erga mana hidhaatti ba'aniis gara Qaallittii deemuudhaan hidhamtoota akka Jawaar fa'aa, Baqqalaa Garbaa fa'aa fi namoota kaan gaafatanii jiru. Akkamitti akka jiranii fi lagannaan gabaa isaanii akkamitti akka jiru gaafatanii jiru. Egaa kanaan addee Masaratii fi Waayillan ishii baga gammaddan isiniin jenna. Gama biraatiin har'a gaazexaa jechuun miidiyaan YouTube yookiin viidiyoo hojjetu tokko Ashaaraa Miidiyaa kan jedhamu Gabra Gurraachatti poolisiin Oromiyaa, poolisiin addaa Oromiyaatii fi shaneen jedha inni egaa ABO'n walii galanii Amaarota lakkoofsaan hagana hagas hin jedhamne ajjeesanii jiru jedhee jira. Kana jechuudhaan dubbatanii jiru. Kana jechuun garuu dhugaa miti. Naannoo sanatti bilbilee gaafannee jirra. Namoota naannoo sanatti bilbilee gaafannee akka nutti himanitti wanta akkasii tasumaayyuu hin raawwanne hin dhageenyis nuti jedhanii jiru. Akka isaan jedhanitti wanti kun kan raawwatame guyyaa Kamisaati. Guyyaa Kamisaa sana immoo Shimallis Abdiisaa Bahar Daar deemee fudhatama guddaa argatee isaa fi simannaan yommuu godhamutti loltuun isaanii yookiin loltuun isaa poolisiin addaa Oromiyaa Gabra Gurraachatti Finfinneedhaa gara Bahar Daar warra deeman konkolaataa dhaabsisanii dhukaasa irratti banuudhanii nama hundumaayyuu ajjeesanii. Haala sanaan kan achirraa baqatee hafe tokko nama tokko kan fiigeen achi keessaa ba'ee garuu achi keessatti kan hafte dubartiin daa'imni koo ilmi koo akka isaan jedhanitti ilmoon koo tokko fiiguu waan hin dandeenyeef na jalaa ajjeefamtee jirti jedheeti kan inni dubbatee ture. Gama biraatiin miidiyaan kun akka jedhutti Wallagga Bahaattis namoonni lammiin Amaaraa hedduun ABO'dhaan ajjeefamanii jiru jedheeti kan inni gabaasaa jiru. Kan Wallagga Bahaa maal akka ta'e yookiin waraanni achi jira. Waraanni kuni waraanni ABO Amaaras wanti inni tuquuf Amaaraa siviiliyaanii Amaaraa hidhatee hin jirre Amaaraa nagaan
hojjetatee galu wanti inni taargeet godhatuuf hin jiru waan godhates nutti hin fakkaatu garuu sochiin akka jiru hin beekna naannoo sanii sochiin hidhattoota abaa'oo hin jiraa Wallagga Bahaa keessa asiin gara Gindabarat keessas jira asiin gara Gabra Gurraachaa keessas sochiin akkasii akka jiru jira sochiin suni waan jiruuf isa sana maqaa balleessuudhaaf wanta isaan godhaa jiranidha kanuma wajjiniin egaa maqaa balleessan abaa'oo akka isaan jedhanitti abaa'oo shanee jedhan kuni baay'inaan hammaataa jira baay'inaan itti fufee jira fakkeenyaaf ETV'n salfii tokko malee abaa'oo shaneeni naannoo Gincii bosona Cillimootti achi keessatti loltoota leenjisachaa ture jedhee jira. Inni bosona sanitti loltoota leenjisachaa jiru mootummaan naannoo Oromiyaa biyya hin jiru poolisiin Oromiyaas biyya hin jiru namni biyya eeguus hin jiru. Achi abaa'oon achitti loltuu hedduu leenjisatee achiin booda meeshaa waraanaa qabatanii hidhatanii Finfinnee keessa ba'anii akkatti isaan deemanii akka nutti himanii jechuudha. Naannoo Amaaraa keessa darbanii yookiin karaa dasee kanaan deeman akka jedhamutti karaa dasee kanaan hidhannoo wajjin deemanii raayyaa galanii raayyatti Tigraayitti makamanii warra Tigraay wajjiniini wayyaanii wajjiniini waraanaa turan raayyaatti isa biyyaa waraanaa turan tarii immoo kan biraa kan tarii ta'uu danda'u naareetiivii isaanii jechuudha soba isaanii asumarraa argitu hidhattoonni kun Cillimootti leenji'anii meeshaa waraanaa kilaashii fi meeshaa waraanaa gurguddaa qabatanii boolee deemanii xiyyaraan fe'amanii Maqalee dhaqanii humna Tigraayitti dabalamanii achiin boodaas waraananii raayyaa ittisa biyyaa qabe achiin booda amma leenjii kennaa jiru leenjii haaromsa kan fudhachaa jiru tokko akkas jedhee hime jedhaniiti kan isaan gabaasaa jiran kuni inni guddaan dhugaasaa otoo hin ta'in dhugaadha moo sobaan akka dhugaan ta'in hundi keessaniyyuu beektu waan ifa jirudha wanta ta'uu hin dandeenyedha kuni namoonni abaa'otti galan hedduutu jira namoonni bosonatti galanii mirga isaaniitti qabsaan hedduutu jira garuu dhimma Tigraay deemaniifis hin jiru dhimmi Finfinnee ta'illee hin fakkaatu Finfinnee keessa darbanii jedhanii Tigraay otoo daangaa walii jiraate otoo Tigraay fi Amaarri daangaa walii jiraate sana gochuun ni danda'amaa ture. Lammaffaa immoo maaliif Oromoo qofti warra Tigraayitti deemee isaanitti makamee waraana. Affaar jiraa miti, Kibbi jiraa miti. Kibbis rakkoo qaba. Beenishaangulis rakkoo qaba. Gaambeellaanis rakkoo qaba. Amaarris rakkoo qaba. Amaarri Tigraayitti makamee wayyaanii waraanaa ture jira. Seekuu ture Amaara duraan dursee. Maaliif waa'ee isaan dubban? Inni suni isaan suni Oromoodha. Oromooti isaan wajjiniin hidhatee nu waraana yeroo jedhanii maqaa Oromoo balleessanii Seekuu ture achitti hoogganaa isaanii hoogganaan waraana Tigraay yookiin oduu himaan waraana Tigraay Seekuu ture Amaarris deebi'een waraanaa ture maaliif hin jedhu kanarratti maaliif hojjechuun dadhabe? Amaara ta'uu isaayyuu maaf namni tokko dubbachuu dadhabee dhimmuma Oromoo kanarratti kan xiyyeeffatan. Egaa kuni walumaa galatti amma maqaa Oromoo balleessuudhaaf isaan amma mootummaan nu rukutaa jedhanii waan sodaatanii fi Oromoo keessa namooti akka rukutaman waan barbaadanii fi isaaf kan isaan itti xiyyeeffachaa jiranii kanarraa kan ka'edha malee dubbiin kun wanta akkasii kun wanta ta'ee hin jiru dubbiin kun akkuma dubartoonni butamanii dubartoonni hedduun dambii doolloodha butamanii bakka bu'aan hin beekaman jedhame haga ammaa dhugaadhaa sobaan sun yoo ta'u beekamin hafe akkasiidha malee namoonni ajjeefaman hin jiranii nun jedhanii jiru egaa ammas deebinee immoo qulqulleeffannee isinitti himnaa. Gama biraatiin Abiyyi har'aa waan dheeraa tokko barreessee jira waan dheeraa tokko
karaa waajjira muummee ministeeratiinis baasee jira, karaa feesbuukii isaatiinis baasee jira, akkasumas karaa miidiyaa isaatiin baaseera, karaa EBC fa'aan baaseera. Akka Abiyyi jedhutti egaa biyyatu nu uume malee nuti nu uumne, biyyi nama dhuunfati oli, nama maaliti oli, nu oli. Kanaafiyyuu hundi keenyayyuu hin darbinaa, hundi keenyayyuu maalii taanaa, biyyiin jiraatti waan hin taane wayii jechaa ture. Yoo dhugaa dubbanna ta'e biyyi nama uumtu, namatu biyya akka inni jedhutti egaa jalqabarra biyyatu nu uume malee nuyi miti kan biyya uume, biyyi eenyudha, hunduma keenyayyuu oli nama